Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi abdaltoota kiyya baga nagaan eedan isiniin har'a kunoo ramadaana guyyaa jahaffaati. Ramadaana guyyaa jahaffaati. Asumaanoo har'aan tana gaa'e wallaahi jettuu kana isin raabbateetiin jira. Warreen gartee maatii kiyya taatan illee baay'ee takka galatamaa isiniin jaa. Warreen gartee maatii keenyatti hin dabalamillee asumaanoo maatii keenyatti dabalamaa isiniin jaa. Anarraa warreen Oromoo taatanii gartee amantaa adda addaa qabanillee asumaanuu yookaan nageenya kiyya kan onnee irraa burqeessan bira haa ga'uun isiniin jaa. Asumaanuu warreen amantaa musliimaa qabanillee salaantaan xiyyeetta onnee irraa haa teessan bira haa geessuun isiniin jaa. Har'a gaafillee maal qabatee dhufe jettanii yoo kan jettan taate wanni qabadee isiniif dhufe dhugaa akka amma duraa isinitti hojjechuu ture isiniin sobuu ture. Har'a kunoo wanni gartee fiidiyoo gabaabduu takka yeroo waa xiqqishu keessatti isiniif waraabee isiniif gadhiisa jeetiin gama keessan dhufe isin gaana simattanii gartee akka gartee du'aa illee naaf gootan asumaanuudhaan safiyyaa. Kanarraa wanni har'a ati yookaan jechuu deemtu illee maalii jechuun keessan gaa akkuma itti fufatti jira wanni jechuu deemu har'aan tana gola aartii Oromoo yookaan Nasruu isa biraan dhaqu deema mana isaatiin dhaqu deema. Kanarraa warreen gartee dhugaadhaan naafi gola aartiitiin sababa gartee golachooti walitti aarree ture. Kunoo dhugaadhaan gamma dura wallaahi baallama isinii qabnee isinii qabuu ture. Garuu guyyaa rabbiin jee malee waan taatu har'aan tana immoo kunoo saamuraasa booda isa biraan deemuuf deema. Inshaallah rabbiin gartee nagaan nageessu du'aa hin afuudhaan isin jaa. Asumaan Oromooti warreen gartee walitti aartanillee warreen gartee walitti mufatanillee baatiin tokko keessee irratti baatii araaramaa taateef dhiifama waliif kudhaan isin jaa. Wallaahi baay'ee takka na yaachise gola aartii Oromootii fi asumaanuu golacha gartee osoo inni hin dhukkubsatin dura walitti aarree turre. Amma garuu golachallee garuu fayyee jira. Kanarraa inshaallah golachallee bira dhaqeetiin fayyifadha jeen abdii qaba. Amma durallee garuu isin jechaa ture. Wallaahi har'a deebi'ee garuu isinitti fayyadamuu barbaanne. Har'aan tana ta dhugaa ta gartee soban ta'in maaliif wallaahi kan hin jiru biyya namaa waan taateef dalagaa min ka'ee biiga naaf hin mijoonne. Har'a immoo inshaallah bizinillah gola aartii Oromoo biraaf hin deema. Kanarraa asumaanuu dhaamsa fayyaa Oromooti warreen gartee walitti mufattanillee wallee walitti aartanii jirtanillee afuutti walirra jaa dhiifama waliif godhaan isin jaa. Maaliif baatiin tuni gartee baatii keessa gartee rabbi kadhatanii rabbiin gartee nu araaramii yaa rabbi jaanii rabbi keessan kadhattu. Kanarraa anilleen inshaallah wallaahi amma durallee innilleen dawalee bidni ture viidiyoo isin waraabee ture maal kan jiru ta'e angara hayyaan dhiifama siif godhee gama hayyaan dhiifama siif godhee jee kanarraa atilleen gololcha fayyifadhu jee kan ture gola aartii Oromoo agartan jee yaada viidiyoo amma dura gadhee jirratti dhugaadhaa isatti dawalee gola aartii Oromoo dhiifama naaf godhee jira. Garuu ammoo har'aan tana bira dhaqee qaamaan isa bira gattaa'ee isa fayyifatuuf deema inshaallah. Takkanaatiin isinin jaa Oromootiyyaa wallaahi na jajjabeessaa warreen gartee duraan dhugaadhaa akkuma beekamu sababa gartee gola aartii Oromooti asumaanuu sababa gololcha gartee natti mufattanillee asumaanuu wallaahi dhiifama naaf godhaa baatiittuu baatii araaramaati warreen gartee ammallee garaa isaa qabdan dhugaa rabbi dhiifama naaf godhaan isinin jaa. Maaliif ilma namaa kun har'a jira malee boru wallaahi inni jiraaf hin jiru hin beekanii maaliif arranumaan jiraan jaa malee boru ilma namaa kun addunyaarraa deemuuf amala warreen gartee keessaan gartee natti gartee wallaahi naaf dhiifama naaf hin godhillee dhiifama naaf godhaan isin Oromootiyyaa. Maaliif namni kun hanguma gartee taarra gartee keessa jiru namalee taboru keessa jiru hin beenu waan nu mudata hin beenu namni kun akka gabbeen gartee adagaa makiinaa takka sibiiltee jiruuf amala. Kanarraa Oromootiyyaa dhiifama naaf godhaan isin jaan gama kiyyaanii. Asumaanuu inshaallah naman gartee duraan itti gartee mufadhallee wallaahi gama kiyyaan gama gartee YouTube kiyyaatiin illee wallaahi dhiifama gaafataa jira. Gara kaaniin illee warreen gartee hanga amma duraan itti aananillee yookaan itti mufatanillee dhiifama wallaahi gaafadhee jira. Rabbiin alhamdulillah. Kanarraa garuu warreen gartee sababa gololchaatii fi sababa gartee na arrabsuu turtanillee hanga amma kiyyaan garuu fixadhee jira. Maaliif garuu hangan gartee inshaallah bira dhaqee gola aartii Oromoo ammaasis golachuu dhaqee isaanillee fayyifadhutti garuu na namantan jee abdii qaba. Asumaan sobaa oolaa killeen jechuun keessa waan hin oolamne wallaahi inshaallah bizinillah isin sobu amman tana jechuudha. Gola aartii Oromoo biraan dhaqaa garuu gola aartii Oromoo kun nama gartee jechuudha akkuma beekamu golacha bira dhaabbatee jechuudha isas wallaanoo ture akkuma beeytanii. Asumaanuu garuu gololchalleen dhugaa yoo dubbanne nama gartee aanee illee bira dhaabbatee sheekallee itti fidee
rabbi alhamdulillah isa fayyise yeroo amma aanan rabbi alhamdulillah naga qaba fayyaa isaa rabbi naadisuufi anarra golacha garuu osoo na bira osoo hin ta'in oromoo hunda biraa wallahi galata guddaa qaba oromoo biratti illee kabajaa guddaa qaba iyyeetiin yaada asumaan ogaa jaalatamtoota fi hordoftoota keenya isallee anillee akka nama tokkootti dhaqeetan araarfadhaa yookaan fayyifadhaa jeegaa gaafa hedduu irra deddeebi keessa guyyaa hedduu viidiyoo isin maraa jira asumaan oromoo tiyya viidiyoo gabaabaa kana keessatti wallahi waan gartee nama gammachiisu argitan jeetan abdii qaba kanarra inshaallah du'aa inaaf godhaadhaa isiniin ja'a inshaallah yoon gartee arran tana kuno daqiiqaa muraasa booda gola artii oromoo bira dhaqee isa fayyifadde inshaallah golachallee bira dhaqee akkasumatti rabbiin haaja'uu yoo haala naa mijeesse niin fayyifadde jeetan abdii qaba kanarra wantoota keenya wallahi yeroon jiru turtunillee yeroo gartee ramadaanaati yoo gartee waqtiin naaf mijaa'uu baatellee inshaallah boruun gartee isiniif maxxansa yoo rabbiin gartee haala naa mijeesse boruun isiniif maxxansaa jenja viidiyoo gartee goraattii oromoo bira hoggaan dhaqee naannoon hoggaa akka dhaqee gaaga lafaa ka'ee nama kana gartee kaameraa dura kaa'ee nama kararraa viidiyoo waraabuu waan hin taaneef isa kana bira gattaa'ee jechuudha qaamaa qalbiidhaan isa gaafaan fayyifadde viidiyoo kana inshaallah boru yookaan immoo yoo naa mijaa'e yeroo gabaabaa kana keessatti amma isiniif maxxansa jeetan abdii qaba. Kanarraa warreen gartee hanga ammaatti nu faana turtan baay'ee takka galatoomaa isiniin jaa hanga gartee gola artii oromoo bira dhaqee isa wajjin isinii dhumutti nagaan nuuf turaan isiniin jaa warreen hanga ammaatti nu daawwatan baay'ee takka galatoomaa isiniin jaa oromoo tiyya subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna isiniin jaa takkanaati hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deemutti assalaamu alaikum warahmatullahi